ميبشان ميبكتنا وكي ميبكتنا وكي يا ربي ميبكتنا إسناسي وكان لا ديرتي خالص وين جابي فوانا قبت وقفنا قبت كان سكوبت شو تايس كان قبت شو تايس كان قبت شو تايس خنولا هنكنت نياجي سي بتلا هنكنت كانت إجتي تنت دبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو تافي خبجمتو تخينيا ديبني عرفنا جرا أي سر تركمتني ساينا على الدنيا توبر تركمتني duraan dursee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kalee mana Khaliditti isaan jechuu qabee viidiyoo isinii akkaan mare agartanii jettanii edaan qabee mana kiyya fidee eega edarraa jechuu mana kiyya jiranii jara kana dhugaa himuu didanii jiranii urjiin dhiyoo tana akkuma agartan sani barbareen duniyaan naddibde fuula na diimeesse malee humaan hangoonette qircaa yookaan qaaree waan janni beeytanii qircaa innaan gaadutii afaan oromootti isii tana gartee meekkasitti isii keessatti akkasitti adda muree adda bikkasanitti isii godhee isii keessaa isiis nyaachisa. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya barbareen diimtuun san fuula isii deemeesseemi tanaas gaa itti godhee fuulli isii numa diimate tun jinniidha waa namaa miti. Tokkoffaa irratti duraan dursee sababaa isii kalee telefoonni kiyya hundarraa cabee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya billi gochuu akkana godhata laal kuna akka inni godhachuu jiru. ni agartani telefoona kiyyaa sababa sittiin dhabe tiyyaa shaqaabaa naashidaa tana deebitee ammaas ilmoo duniyaatiin jalaa qabaa ilmoo duniyaatiin maarree godhaatte naara dette urjii anaa garaa siilaa ijoolleen hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ijoolleen isaan viidiyoo abdii jalatti viidiyoo chaayinaala hilwaa shoo jala seenuu dandeessanii abdii reefuu lilmeedhaan summitan aan isin ajjeesamoon himtan jeeri ijoolleen sodaattee jechuudha namni kana nu godhu jiru Khaalidii fi urjiidha Khaalidiitu kana hunda nu daleessu jira urjii miseejina barreesseeti mucaa duniyaa jalaa dhabamsiisaa nuun jettee ja'anii viidiyoo san jala seentanii takka takkatti ilaaluu dandeessanii maa irratti Khaalid ilmoo duniyaa dhabamsiisuu dandeenya jechuu dandeessan. Aboo duniyaa ani waan kana hin jenne an durillee abbaan barbaade chaanal kee jalallee seenee ilaaluu danda'a jechuudha. Ani waa'ee ilmaaniillee namni dubbatan jiru. Waa'ee ilmoo anis ilmoo akkuma qabdu ilmoo qaba beektaa. Duba ilmoo qabaattu maa irratti ilmoon duniyaa dhabamsiisuu qabnaa jettanii miiseejii warri barreessanii ani jaan isin godhe nyaadheetiin isin dhorkadhe moo maaliin isin balleessee gocha akkasiin irra dalaguudhaaf yaalii qabdan laakiin anaatu ana isinitti malee silaa isin ijoolleen asitti nyaachisee obaasee abdiraa dhorku jiru ilmaan maallaqa kabaltanii fi ammallee lamada ilmoo duniyaa fuudhattanii silaa miseejiidhaan barreessanii barreeffama isin barreessan kan ta'e duriin baradhee bishaan baay'eerra isin hojii as ba'ee dhufe tamaam akka isin bishaan akooytanitti bishaan akaayee dhufe ilmoo jala jalaa fuudhu niin du'e. Yaa duniyaa dogogorii wallaa namni akka isin jedhan jiru. Maayirra jechuu dandeessin taate. Maayirra jechuu dandeessi. Maayirra jechuu dandeesse. Namaatu naan jeessi. Maayirratti ilmoo duniyaa nama akkana godhu jira nama siif himan nama akkana godhu. Nama akkana na godhu jira ta'e intal hijiba sababaa keetiin telefoona kiyya cabsee rakkanattiin si cabsaati naa himi dhugaa. Hayyee siif himan. Himi yalla. Duba qaccee kana akkam godhu. Qaccee moo akkattiin adda qabee hudduu ta'e keessi godhee yeroo dhugaa himi baatte. Himi dhugaa. Eenyu sinjee eenyutu ilmoo duniyaa jalaa fuudhu ilmooti yoo gisee fuudhu akkam gootu. Duba hayyee barreeffamaan wanti sun. Barreeffama afaan inji sagaleetii dhageesseeti. Si barreeffamaan jee. Barreeffama kana duba tilifoonaatti yemene namaatti barreessee inje maal. Tilifoona kana namaa si hojii fayyadamaan ta'a. Barsiitti murtiin jira. Isiin nagaan gadhiise. Maaliif lubbuun baasinii jechuudhaaf tilifoona tiyya fuudhanii risaala barreessan. Eenyu namni risaala barreessuma. Duba warroolatti tilifoona kiyya shaanarra godhadde. Sihi ani laa. Shaanarra godhoo gariin tilifoona shaanarraa fuudhee laalu. Anaa miti ta'e gurgurtoo boodii. Dhaabbiin baasitti himaa gurbaanu an akkamitti asin jira ilmoo isii fuudhee mana kanarraa gabbaa jeenii yaanii nama saniin. Si barreesse. Mucaan si barreesse. Duba hayyee sagaleetti yoo dhageemene na ta'uu kami maaliin beekee. Mucaan si ijoolleen ati abdii dheengatti tumse gata urjiin nu barreesse. Duba barreeffama dhugaadha jira. Tilifoona keessa baniiraalee waan tanaa ni jira. Barreeffamni shaayidaa. Maayirra jechuu dandeenya. Duba hayyee naatu itti barreesse namaatti barreessee akka jechuu ati immoo jaalala abdiitiif kana dalaguu jirta. Nama akkana godhu jira yaa duniyaa. Ati immoo jaalala abdii hin qabdu saa. Jaalasaan qabu. Nama akkana godhu jira. Eenyu namni si godhu jirsa nama sana bichaa lafa namaan barbaada. Yaa bodu boggana sitti mi isiin jiini akkana duba na hijiba sitti feeta dhugaan feetu sa. Dhugaan nama san takka takkatti as baana. Namni na siinjee bar Samiraa je Samiraa tan injiini ati maali Samirum Samiraa injiin la. Duba hay siinjee tan ani olla ollumaa Samiraa qabu. Hin qabu olla Samiraa. Olla keetii Samiraa itti an Samiraan olla nagattu takka jirtu. Isuma Samiraa tanii fi olla isin jala galtu isin gubba galtanii mi isin jala galtu. Hin jirtu kunoo keeysaan jiraati ollaan na jala galtu hin jirtu dhugaay. Duba hayyee akkana sitti feeta. Kunuu dhugaadha jenna akkana sitti. Na jaaboon feetaa bile himi nama akkas godhe. Himi nama ilmoo duniyaa fuudhi siin jemmoo maa irratti abdii eegan jaalatin maaliif shira qaana. Duba hayyaa nama sanuu jenne
Telefoonatti yoo akkas jaanii barreessan akkuma kan jeefa keessanii jaalladhiitiifiin kana taa'e jaalladhiitiifiin kana dire bitamtummaan xaanni ati bitamtee kana namarra daleetu kun gochi kun gocha maaliiti? Anis nama akkana godhu jira yaa Akkamitti gochi godhu jiran? takka dogoggora kanatti maalumaan naqee ammallee anaa miti namaatti barreessa siin jeemi sii mutti hin jira. Inkijibinga. Kijibutti hin jiru yaa dhuguma sitti mutti nyaateen. Dhugaa himi eenyutu barreeffama sadii telefoona keetiin barreessite eenyutu ani barreessine siin jee bar telefoonatti yaa namni barreesse ana fakkaatan oggasitti ijoollee barreessan duuba eenyu urjuma jaamee akkas jaasa. Maaliif ustusa? Ati bar ana homa isin jettu warraan sanamni kun sitti haa kijibuu barbaaddaati. Maayirratti immoo duniyaa fuudhaa isheen dandeesse. Ambarsi himi Haalidii fi urjiin nu ergee isaanii barreeffama nu barreessee jira. Ijoolleen sun ulee kuufanii ulee sodaa ulee sanii akkas isiniin jedhan Sodaa uleetiin amma osoo isaan dhugaa dhimsi maa gadhiiftan isaan himan dhugaan isini. maaliif isaan harka dhiisnee barreeffama keerkeetiin barreeffama kana bara naa jiraami barreeffama isaan isii barreessiti isiin barreessini shaanara kaadhe jedhaa jirti sakkisi dhugaa himaa jirti fattaala mataan keetiin fattaala kiseen sinjee fattaala himi dafii dhugaa. Hemi dhugaa tun tamiree dhugaa akka sikki jibu feetaatiin tun. Animo. Sittin kijiba. Ani kijiba. Yoo kijiba taate yoo kijiba naa natti kijibette malee maalonni bira. Maayirratti ilmoo duniyaatiin dabamsisaa jechuu dandeessee. Duuba nama akkana jee nama akkana Saan barbaadu. nyaachuu qabda. Fuula kiyya duratti nyaadhu. Hordoftootaa fi hawwamtoota urjiin irra barbareetan akkana afaan fuula kaameraa dura nyaachuu qabdi. Nyaadhu barbareetan. Nyaadhu sinjee afaan nyaadhu fuula kaameraa ijatti humaanan godhini itti sangartee garattiin si nyaachisaa nyaattu. Nyaadhu kanallee itti dadhu. Honoora hordoftootaa fi hawwamtoota kiyya arguu jirtan qircaa akkama ta'e nyaattu ammas. Siyaa duniyaa qabitaa nyaattu. Duniyaa anas dhugaa sii mala dhugaa hima ana hima dhugaa fedha ana hima nyaattu qashina guddaa godhu fuula kaameraa duratti ani intala Oromootii takka wajjiniin dhalatee jee sirraa qaanfannaa bishaan si kanna nyaadhu haa nyaadhu fuula kaameraa duratti haasee akkanii nyaadhu fuula kaameraa duratti nyaadhu fuula kaameraa dura nyaadhu sitti kadhu bishaan nyaadhu garaa keetti liqimsi barbaree tana liqimsi akkana gubu jirti bishaan nyaadee min galta fite ija tana keessaa siditti Maybe katana isina si olkana la dirti khol way jaabi fafanna gubatte qofkeena gubatte gana gubachuu ta'is khola hanqanatti nyaachisee isii bitala hanqanatti kanatti ijasii tanatti dibe qur bishaan akka nifraanika me bishaan dhugaa bishaan kana safanna gubatte way afanna gubatte qofkeena gubatte bishaan si way qofkeena gubatte qokkee haasi gubu atoo maayirratti malmooti fuudhete atoo maayirratti malmooti fuudhete an duniyaan akkasi maayirratti kan dhugaa jettu yoo kijiba na himi jette malee kijiba himi dhugaa an dubbadhee jira dhugaa himi kijiba an kijiba ne mun najjeessa malee dhugaa maayirratti ilmooti fuudhete ilmooti harka mootummaatti si kannu ta'a abadan an injina harka mootummaatti si kanas la kenna mootummaan gartee bishaan dhaabbii qayaa bukaari suuta gaafatta hin fitu bishaan ni gubattaani gana gubachuu ta'e birbiree dhiyootaan tanaan nama gubaa khalaas gana gubachuu ta'e barbareen yoo tunaasa maas hin gane tunaasi gudduuba barbaree urraan sitti bee tunaasi guddu haasi gudduun kana guddee san takka anaa soo namaa dhigee namni naa biyyaatan si Hemi nama san. yaadu jira egaan namni na yaadu jira himi nama san ati maal jettee teessisa waliin daleeydanii waliin kana waliin daleeydanii maa ustee teessanii yaa duniyaa haram walla waan akkana haraamii fi jinni akkami akkana godha haraamni ollaalte
خلاص حرام ولا أمبر سببا خيس أدري تلو سرا دلائي جت سرا وسي أس أنا ما في أنا ولا garagali tai يا دنيا ربي يديك دنيا ربي سيدا الموتي ما يركبوا ده إنجن يا أخي ما يركبوا أنا ما في أنا أقول لا أنا ما في أنا أقول إيش Hindis. يا أبو Gana gubachuu ta'is. Gana muxubbachuu ta'is. Gana muxubbachuu. Hindis irraa. Hindi barbaadee dhiyoo tanaatiifi boru siin ula. Jalaa isii ula. Boru jalaa isii ula. Boru siin ula. Takkanaatti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya wallaahi guddisan safaataadha ilmooti yaan taphachuu jechuun ilmooti yeetu qomme jechuun aan dura duunaa rooyyaa bar ilmaan illee dhabee wanti irratti maxxansu jira habdii irratti. تمام هنقاي سان نقول كان هاجو بتاني أركني أنت دي راس راح قبل جيتو وسي ما يركز كايسان نتوما نون قالي تاي الدنيا ما يركز كايسان دران مرة رايفين وجهه ديماني ما هي ملوبات أنا هر اللي برولي باي ساتيم سيسو والله يا عشان قلنا جينا عندكم ما تجوا أنا المنكبو الدنيا أنا المنكبو ما يرتب أنت مين المتفور أنا زول isin jaalala isiitiif hin godhuetti tamam jaalalaaf diitiif kana godhu tin jiruetti maaliif kana godhu jiru abadan barbadan gara sugu tais kana sugu tais gana gubachuu tais himuu didanii jiranii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya hangaan himsiisuu gadi dhiisu hangaan gubadhee nama ilmoo duniyaa fuudhaa jeeni kana isaan daleessuun hanqaan himuu gadi dhiisuu viidiyoo tana hanqanumaatti daawwadha niin himsiisaan tolaa fi dirqituun niin himsiisa.